Dhibeen ootizimii umurii gadaanaadhaa ka'ee namarratti mul'achuu kan jalqabu yoo ta'es maatiin yeroo baay'ee umuriin isaanii erga 2 darbee booddeedha kan ijoollee irratti hubachuu jalqaban. Dhibeen ootizimii waggaa 1 gadittis namarratti mul'achuu danda'a. Yeroo kana dhibeen ootizimii namarratti mul'atu boromtaansaa deemsisaa gara dhibee hammaataa kan warra kaanii caalaa jabaa akka inni ta'uuf deemudha kan tilmaamamu. Maatiin daa'imni koo dhibee ootizimii qaba laata jedhanii tilmaamuudhaaf mallattoolee armaan gadii irratti eeguu qabu. Dandeettiin dubbachuu mucaa ofii duubatti deebi'uu isaa yoo argan mucaan sila dubbachuu danda'e, abbaa isaa maqaa waamuu danda'e, harmee isaa maqaa waamuu danda'e, jechoota tokko tokko jechuu danda'e, dandeettiin dubbii isaatii booddeetti deebi'uu gaafa jalqabu maatiin gaaffii kaasuu qabu. Tarii mucaan koo dhibee ootizimii qaba laata? Mallattoo dhibee ootizimii irratti mul'ate laata? jedhanii gaaffii kaasuu qabu. Akkasumas dandeettiin hariiroo hawaasummaa isaatii mucaan maatii wajjiniin kolfuu jalqabe, maatiitti siquu jalqabe, wajjiniin taphachuu jalqabe, ogummaan hariiroo hawaasummaa isaatii booddeetti deebi'uu yoo jalqabe, ijoollee wajjin taphachuu dhiisee kophaatti ba'uu yoo jalqabe, maatii baqachuu yoo jalqabe, maatii isa tokkoof isa kan biraa adda baasuu dadhabuu yoo jalqabe, booddeetti deebi'uu yoo jalqabe, akkasumas daa'imni isaanii wanta barbaadutti wanta fedhii isaatiitti quba qabee agarsiifachuu yoo dadhabe, akka daa'ima kaanii kanan barbaada, sanan barbaada, sana natti kennaa jedhee qubatti qabuu yoo dadhabe, qofa taphachuu, moggaatti of baasuu agarsiisa yoo ta'e, tapha fakkeessoo yookaan tapha akkeessoon sila jedhe ashaangulliitii fudhanii akka mucaatti urursuu, tapha qodaa buna sobaa danfisanii namaa kennuu, tapha akkasii keessatti kan hin hirmaanne yoo ta'e ammas maatiin kun gaaffii kaasuun tarii mucaan koo dhibee ootizimii qaba laata jedhanii yaaduun waan sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf daa'imni ofii dandeettiin dubbii isaatii, dandeettiin hariiroo hawaasummaa isaatii booddeetti kan deebi'u yoo ta'e, qofaa taphachuu guddisaa yoo ta'e, tapha fakkeessoo irratti hin hirmaatu yoo ta'e, wanta fedhii isaatii wanta barbaadutti quba qabu yoo qubitti qabame gara quba sanaatti ija isaa darbachuu yookaan gara sana ilaaluu hin danda'u yoo ta'e tarii daa'imni kun dhibee ootizimii qabaa laata jedhanii yaadanii ogeessa fayyaa agarsiisuun qorachiisuun tarkaanfii maatii irraa eegamudha.